keessatti gargaaramnee dubbii Waaqayyoo ilaaluu fi macaafa faarfannaa boqonnaa macaafa faarfannaa 516 hamma 19tti hiriyaan koo tokko xinneesseen kadhadhamaa ittanaan jedha ture yeroo biyya jiru xinneesseen kadhadha maaliif jettanaan jedha ture gabaabaatti maa jettaa akka achi dhufetti hin gootu jedha ture dubbii Waaqayyoo nan dubbisaa faarfannaa 516 hamma 19tti inni biyyicha irratti beela buusee qodaa isaanii hundumaa cabse buddeena isaan dhabsiise garuu fuula isaanii dura nama tokko ergeera innis Yoosef isa garbicha ta'ee gurgurameedha miilla isaa funyoo sibiilaatiin miidhaniiru ofii isaatii hidhaa sibiilaatti gale hidhamuun isaas wanti inni jedhee hamma raawwatamutti dubbiin Waaqayyoos hamma dhugaa baasuufitti ture 19 irraan deebi'a hidhamuun isaas wanti inni jedhee hamma raawwatamutti dubbiin Waaqayyoos hamma dhugaa baasuufitti tureedha hin kadhanna yaa Waaqayyoo galanni ulfinni siif haa ta'u Amen. waan nu gargaarteef jireenya tokko keenyaa baattee hamma guyyaa har'aatti waan nu fiddeef yaalii keenya malee dadhabbii keenya malee waan nu ittiin jiraanna jennee of xaarsinuun alatti harka ulfina kee isa nama baatee hin dadhabne isa nama gargaaree hin dadhabne isa nama geggeessee hin dadhabne isaan nu geggeessite hunduma keenya araara nuu baay'ifte hundumaaf maqaan kee haa eebbifamu Amen. yeroo kana fuula kee dura jirra sirraa dhaga'uu sirraa baruu barbaanna maqaa Yesuus Kiristoosiin waaqarraa nutti dubbadhu Amen. sagalee kee nu ergi waaqarraa dubbii kee dhimma kan baasu midhaan kan qabu jireenya namaa kan ijaaru yaa Waaqayyoo yaada kee wajjin kan walitti nu fidu hidhata si wajjin qabnu kan nu jabeessu dubbii dhugaa hafuura qulqulluudhaan jireenya keenya keessatti dhangalaasi yeroo kana maqaa Yesuus Kiristoos laphee jireenya keenyaa bani laphee yaada keenyaa bani hafuura keenya nuu bani sagalee kee nuu ergi ija keenyas gurra keenyas nuu bani akkasi dhageenyuuf akkasi arginuuf ulfina kee akka qaqqabannuuf waaqarraa maqaa Yesuus Kiristoosin nu gidduutti argami ati harki yaa Waaqayyo harka keenya ala socho'uu barbaadu hundumtuu haa qabamu yeroo kana gaba jedhu yeroo kana humni dukkanaa maqaa Yesuus Kiristoosiin lo'ee dhufee jireenya namaa keessa lixuu kan barbaadu yaa Waaqayyo jireenya namaatti waraansa kan firfirsu qalbii namaa yaada namaa kan hidhu humni hamaan maqaa Yesuus Kiristoosiin nurraa kan daangeffame haa ta'u harka Waaqayyootiin nurraa kan daangeffame haa ta'u hafuura qulqullu si duwwaa barbaanna nu gidduutti argami ati yaada kee isa gadi fagoo nutti mul'isi dubbii kee dubbachuuf nami ga'aan hin jiru hafuura qulqulluu gargar baaftee nama barsiisuu dandeessa siin afeerra jireenya keenya keessa kottu yeroo kana maqaa gooftaa keenya maqaa Yesuus Kiristoosiin Ameen. Amen. Waaqayyoon eeggachuu waan jedhu irratti gabaabaatti dubbii Waaqayyoo barannaa ilaallaa waan Waaqayyo nu erge akkuma lubi jedhan yani dubbii Waaqayyoon fidee dhufe akki dhiyeessi immoo hafuurri qulqulluun nu gargaara akka itti hiikuu argatutti isatu nu biraan ga'a isatu nu keessa fida maqaan isaa bara baraan ulfaatu Amen. asirratti keessumaa xiyyeeffannaan isaa lakkoofsa 19 sanirra deebi'ee dubbisarra jira waa'ee Waaqayyoon eeggachuun afaan Oromoo keessatti hiika garaagaraa qaba akkan ilaalettiyuu gara hiika sadii qabaachuu danda'a eeggachuun jedhu tokko carefully ta'uu yookaan eeggannoo gochuu qabaasaa toshuu akkan kufneef eeggachuu akkan mucucaanneef eeggachuu kan jedhamuuf hiika ta'uu danda'a eeggachuun karaa biraa immoo turtii yeroo argisiisa eeggadhu amma akkas ta'utti hamma waan akkasii raawwatamutti hamma guyyaan isaa ga'utti eeggadhu waan jedhu ta'uu danda'a
ani sarrattan xiyyeeffadha isa kan biraa biran naqu guyyaa waaqayyoo yookaan yeroo waaqayyoo eeggachuu faarfannaan kuni waa'ee Yoosefii faarfatame maqaan isaas achi keessatti caqafameera waa'ee isaati kan inni faarfatamu waaqayyoo biyyicha irratti biyya kam irratti biyya abbaa isaa Israa'el irratti beela buusee biddeen dhabsiisee waan isaan qaban hundumaa harkaa gara balleesseetu garuu nama tokko isaan dura ergeedha. Eessatti erge nama tokko gara nyaati walitti qabamutti iddoo badiisa oolanitti mul'ata keessa kaa'eetu gara biyya Gibxiitti akka inni Yoosefin ergee ifa nuu godha. Garuu haallitti Yoosef ergamee gara biyya kanaatti attame waaqayyotu ergeedha. Iddoo kana duwwaa miti seera uumamaa boqonnaa 45 lakkoofsa 5 akkasuma lakkoofsa 8 irra yoo ilaaltanis jarri beelaan waxalamanii yeroo midhaan barbaada gara Yoosef dhaqanii ija keessa laaluu sodaatanii waan godhan yaadatanii yeroo isaan of dhiphisan yeroo isaan fuula isaa duratti gom'an hinna raafamina hin aarinaa waan gootanitti anaan waaqayyotu na ergeedha. Ameen. Maqaan waaqayyoo haa eebbifamu. Waaqayyotu na erge sasin gootan miti. Garuu fiizikaali ija namaa duratti kan argamu akkaataan itti gara biyya ormaatti gurguramee dhaqee haala bayeessaan miti. Waaqayyotu na erge si'a jedhu pileeniidhaan dhaqe miti. Konkolaataa keessa bu'ee dhaqe miti. Haala mucucaataaf mijataadhaan dhaqe miti. Wal'aansoo adda addaa keessa darbuudhaan dhaqe. Sababni wal'aansoo sana keessa darbeef immoo mul'ata qaba. Ergaa qaba, abjuu qaba. Abjuun isaa immoo isaan gidduutti hinaaffaa irratti kaaseedha. Abjuu kan kenneefi isatu barbaadee argame miti. Waaqayyotu kenneef abjuu mul'ata isatu keessa kaa'e. Garuu hinaaffaa irratti kaase. Seera uumamaa boqonnaa 37 kaafne yoo ilaalle bal'aadha. Achi keessatti gadi fageenyaan ilaalla. Mul'ati yookaan abjuu waaqayyo keessa kaa'ee hinaaffaa jarri sun maddisiisaniif ka'umsa ture. Isaan gidduutti abbaa fi haadha gidduutti obbolaa gidduutti mul'ata waaqayyo isa argisiise abjuu dubbate mucaan. Abjuu kanan argeedhe abjuu tokko iyyuu miti gara abjuu lamaati kan inni dubbate. Isaan kuni jaraa fi ilaalcha gaarii akka isaan godhatan hin goone abjuunsaa. Kanaaf hinaaffaadhaan irratti ka'anii boolla buusanii achi baasanii hidhanii akka isaan gurguran seenaa isaa beenna. Asirratti faarfannaanii baay'ee miidhanidha sibiilaanidha. Garuu waaqayyotu immoo isa ergeedha. Haala kana hundumaa keessa maaliif darbaa jira gurbaan kun mul'ata waan qabuuf waaqayyo akeeka waan irraa qabuuf irratti hinaafame. Waaqayyo garuu akeeka irraa qabu mul'ata keessa kaa'e sana raawwachuun isaa hin oolu. Ameen. Turtii dhagaa yeroon kun turtiinni keessa darbaa jiruudha. Haala yeroonni isatti fudhataa jiru kun haala salphaa miti. Haa ta'u iyyuu malee abjuun isaa mul'anni isaa ganamaa sun hin raawwatama. Maqaan waaqayyoo bara baraan ulfaatu. Yeroo turtiiti gaa kun yeroonni itti ilaalamuuti yeroonni keessa darbaa jiruudha. Eessatti adeemaa mul'ata arge sana mul'ata waaqayyo isatti argisiise isatti dubbate sana ija isaa arguudhaaf adeema. Waan dubbatame sana raawwii isaa harka keessa galfachuudhaaf adeema. Dhiphinni kun hundumtuedha. Hamma wanti waaqayyo isatti dubbate dhugaansaa ba'utti itti fufeedha. Hamma sanatti tureedha. Waan inni dubbate hamma raawwatamutti hamma inni ija godhatutti. Jireenya namaa keessatti eeguu wanti jedhu baay'ee nama sodaachisa. Foonni namaa jireenyi namaa eeguu waan jedhu dhaga'uu hin jaallatu jireenya kiristaanaa keessaa jalqabe. Eeguu yeroo jedhamu namni si'a dhaga'u qoraattii yaasa dhalli namaa hin barbaadu. Turee waa eeguu hin barbaadu. Akka lafarra jalaa harkifamu hin barbaadu. Akka yeroo fudhatu hin barbaadu. Mana barumsaatti teestii tokkotu hojjennu. Teestiin kun riizaaltii isaa argachuu fi daqiiqaa 2 fudhata. Waan walitti dabalamu sana walitti daballee daqiiqaa 2 eennee riizaaltii arganna. Daqiiqaa 2 gahuu dide. Na barsiisaan keenya asumatti baay'ee dheerate minii nuun jedhe.
daqiiqaa lamatu dheeratee utuu hin ta'in eeguu wanta jedhamu kanatu jireenya namaa keessatti jaallatamaa miti. Hin barbaadamu. Waan barbaannu dafnee yeroo sumatu arganne nutti tola. Waallee namni nutti muudhaaf yoonni nuun jedhee boodansitti manuun jedhee eeguu hin barbaannu. Eeguu hin barbaannu. Keessumaa yeroo ammaa teknooloojiin guddatee haalli hundumtuu saffisaan adeemu wanti hojjetamu saffisaan hojjetamu keessa. Jeeqaadhaa sagaleen koo. Eeguun nama dhukkubsa. Namatti hin tolu. Haa ta'u iyyuu malee akkam yoo ariifate iyyuu akkam yoo yeroo saffisaan adeemu keessa jiraanne iyyuu eeguun yeroo fudhachuun dirqama jireenya dhala namaati. Seera uumamaa keessa jira. Irra darbuun hin danda'amu. Wantoota hedduu jireenya dhala namaa keessatti murteessoo ta'an keessaa eeguun isa tokko. Eegne malee wanti irra darbine adeemuu hin dandeenye hedduu isaaniitu jiru. Kanaaf jireenyi namaa eeguurraa bilisa ta'ee jiraachuu hin danda'u. Jireenya guyyaa guyyaa jiraannu laala. Haala dhaloota namaa laala. Haala uumama namaa laala. Mucaan har'a dhalattee har'uma akka hin fiinne, har'uma kaatee akka hin deemne, piroosesii guddina jedhamu keessa darbuun akka irra jiru. Malee hundumti keenya lafarra kan yaanu akkuma kanatti gadi baane miti. Adeemsatu jira, adeemsa keessa darban. Nan deema yoo ette mucaan har'a dhalatte deemuu hin dandeessu. Dirqamatu ishee eegsisa. Adeemsa jireenyaatu akkasi. Dubbiin Waaqayyoo akka jedhu fakkeenya 27:18 irraa namni arbuu dhaabu ija isaa nyaata'edha. Gooftaa isaa kan eeggatu immoo in ulfaata'edha. Maqaan Waaqayyoo haa ulfaatu. Maaliif wal bira qaba kana lamaan? Muka arbuu dhaabuu fi gooftaa eeggachuu maaliif wal bira qaba? Jireenyuma har'aa bor jiraatamu keessatti muka dhaabuun sanyii facaasuun waan baratamaadha, waan beekamaadha. Garuu namni ija argachuu waan barbaadeef muka har'uma gad dhaabee bor ijarraan ciratu yookaan sanyii har'a lafatti facaasee bor biqilan eeggatu yeroo fudhachuutu irra jira, turtii fudhachuutu irra jira. Turtiin kun immoo ija sana argamsiisuudhaaf baay'ee murteessaadha. Iji nuyi barbaannu kan inni argamu akka barbaachisummaa isaatti waan eegnu argachuudhaaf adeemsi nuyi keessa darbinu murteessaadha. Maqaan Waaqayyoo bara baraan ulfaatu. Ameen. Kanaaf arbuu namni har'a dhaabee yoo xinnaate waggaa 2 hamma waggaa 6tti eeguun dirqama isaati. Ija nyaadha yoo jedhe, waan irraa argadha yoo jedhe, isa iyyuu akkasumatti utuu hin ta'in dadhabbiidhaan jala qotee waan barbaachisaa xaa'oo hundumaatti gatee ijarraa eeggata. Dadhabbii utuu inni qabu akkuma beeku, akka inni foon isaa dadhabsiisu utuma beeku, iji isaa garuu waa'ee ija bor nyaatamurra waan jiruuf yaadi isaa bor isarraa argatu sanarra waan jiruuf namni obseetu eeggata jechuudha. Obsee maal eeggata? Ija eeggata. Obsee maal eeggata? Waan nyaatamu eeggata. Maqaan Waaqayyoo bara baraan ulfaatu. Ameen. Akkuma kana dhagaa erga namni jireenya isaa har'aa boriif waan har'a nyaatee bor du'uuf, har'a nyaatee bor beela'uuf muka arbuu dhaabe ija nyaachuudhaaf hin eeggata erga ta'e gooftaa kan eeggatu immoo hin ulfaata'edha. Ulfina gonfata'edha. Namni gooftaa isaa eeggatu ulfina argata'edha. Waaqayyoon eeggachuu, turtii yeroo fudhachuu mata duree jedhu irra jirra. Utuu haasofnu Waaqayyoon eeggachuu jechuun maal jechuudha? Sagaleen Waaqayyoo Faaruu Ermiyaas boqonnaa 3:26 irratti cal jedhanii Waaqayyoon eeggachuun gaariidha jedha. Yeroo yaannu garuu cal jedhanii Waaqayyoon eeggachuu jechuun harkuma marannee waan hojjennu waan tokko waan raawwannu hin qabnu kan nurraa eegamu hin jiru akkuma kanatti wanta Waaqayyoo gadi buusu eegna jechuu miti. Waaqayyoon eeggachuu jechuun furmaataaf waan Waaqayyoon eegaa jirruuf gara biraatti utuu hin gorin, gara biraatti hiikamatu hin barbaadin, Waaqayyo duwwaa abdachuudhaan Waaqayyo irra ija keewwannee isa eeggachuu jechuudha. Waaqayyo duwwaarra abdii keenya kaawwannee isarraa kan inni nuun jedhe, kan inni nutti dubbate akka Anbaaqoom jedhe waan inni dubbatu nan dhagaa achi dhaabadhee kanneen
achi dhaabannee waaqayyoon eeguu jechuudha. Cal jedhanii fayyisuu waaqayyoo eeggachuun gaariidha. Maqaan waaqayyoo haa ulfaatu. Amen. Waa'ee waaqayyoon eeggachuu dubbiin waaqayyoo luqqisii iddoo baay'ee lafa kaa'a. Faarfannaa 62 tokkorraa akkas jedha sagaleen waaqayyoo lubbuun koo gab jettee waaqayyoon eeggattiidha. Gab jettee waaqayyoon eeggatti. Maaliif gargaarsa kootu isa biraa dhufeedha. Gara biraatii dhufuu hin danda'u. Isan faaruun cal jedhanii waaqayyoon eeggachuun gaariidha. Gara biraatii hin dhufu gargaarsi koo'edha. Faarfannaan immoo 62 tokkorratti gab jettee waan hundumaarraa yaada kaaftee lubbuun koo isa olii yaaddeedha. Isa eeggatteedha waaqayyoon. Kanaaf wanti eeguu jedhamu wanti yeroo nama gaafatu wanti turtii gaafatu jireenya keenya guyyaa guyyaa keessa guutuu akka inni ta'e isinitti meera. Fakkeenyaaf tiraafik laayitii irra yeroo diimaa ibsu dhaabannee eeguun dirqama keenya. Maal enna giriin laayitii ennamni darbi kan nuun jedhu enna jechuudha. Literaali waanuma argamurraa. Istooraa dhannee waa binnee cheekaawwatii irra dhaabannee laayinii jira yoo ta'e eeguun dirqama keenya. Hin eeggan waan barbaadnu argachuudhaaf. Waa abiddarra keenya hammanni bishaatutti eegna. Hammanni gara barbaachisummaa isaa ga'utti eegna malee ruma keenya irraan fuunu. Gara isa waaqayyoon eeggachuutti yeroo deebinu garuu hunduma caalaa jireenya namaa kan dadhabsiisuudha. Baay'isee kan namatti ulfaatuudha. Isatu dadhabsiisaa ta'e utuu hin ta'in jireenyi namaa hin dadhaba. Seera namaaf isa kan uumamaa lafarraa gochuudhaan kabajuudhaan namni jiraachuu hin danda'a. Caaffata qulqullaadhaan dubbii waaqayyootiin makamee isa dhufu garuu eeguun yeroo waaqayyoo eeguun turtii fudhachuun waaqayyoo wajjiniin yeroo dabarsuun garuu namatti baay'ee ulfaata. Iddoo sila nuu dubbifame wangeela Yohaannis boqonnaa 7 irratti obboloonni isaa Yesuusiin maal jedhan jedhaa atoo hojii ciccimaa akkasii hojjetta maa deemtee of hin mul'iftu maa of hin argisiiftu garuu immoo itti amananiitiin jedhu itti namanne turre isaaniyyuudha. Haa ta'u iyyuu malee maa of hin argisiiftu dhatte maa of hin mul'iftu namni dhugumaa hojii dinqisiisaa hojjetu dhoksaatti suuqa keessatti utuu hin ta'in gabaa keessatti raawwata'u jennaan maal jedhe gooftaan Yesuus yeroo koo hin geenye isiniif yeroon hundumtu waan ta'u isinitti fakkaata. Yeroon hundumtu waan ta'u isinitti fakkaata anaaf garuu yeroon koo hin geenye. Gooftaan Yesuus Kiristoos erga yeroo fudhata ta'e gara tajaajilatti dhufuudhaaf illee waggaa 30 guutuu eeguutu irra jira yoo ta'e erga ta'e waggaa 30 guutuu eegee nama ga'aa ta'e namni dhugaan waaqni dhugaan hojii ulfina waaqayyoo mul'isutti erga bobba'e yeroo hamma kana ga'u erga fudhate waan waaqayyo nutti dubbateef kakuu waaqayyo nuu galeef ergaa waaqayyo nuu ergeef hammam eeguun akka nurra jiru nu yaadachiisa dubbii waaqayyo. Waaqayyo ayyaana isaa nuuf baay'isu. Amen. Waaqayyo Abrahaamiin mucaan siif kennattiin jedhee borii masaa garaa Saaraa keessa mucaa kaa'een baachifne. Borii masaa ijatti hin argisiifne turtii baay'ee booddee boqonnaa 15 irratti mucaan sii kenna hin sodaatin jedhee waaqayyotti dubbate. Haa ta'u iyyuu malee Abrahaamiif Saaraan boqonnaa tokko iyyuu baay'ee utuu hin deemin kakuu waaqayyo isaanii gale dubbii waaqayyo isaanitti dubbate sanaa karaa kan biraa fala barbaaduuf adeemaniiru. Karaa kan biraa yaanni waaqayyo sun raawwatama ta'innaa wanti waaqayyo jedhe sun asiin ta'innaa ittee Saaraan maree mana keessaa jalqabanii Abrahaamis tole jedhee waan isin dhibuu seera uumamaa 16:3 irratti Abrahaam waan Saaraan itti dubbatte dhaga'eedha. Abrahaam dubbii Saaraa dhaga'eedha. Saba waaqayyoo waan waaqayyoo isinitti midhagaa. Amen. Haalli waan baay'ee nuun jechuu danda'a. Namni waan baay'ee siin jechuu danda'a. Waa'ee waan eeggattu, waa'ee waan waaqayyo sitti dubbate, waa'ee waan mul'ata qabdu sana, waa'ee ergaa waaqayyo irraa fuutee waaqayyoon eeggadhu. Waaqayyo yeroo isaatti raawwata. Waaqayyo guyyaa isaatti hin raawwata. Maqaan waaqayyo bara baraan ulfaatu. Amen. Isa waaqayyo sitti midhagahuun tarii waan inni siin jedhe yeroo fudhachuu danda'a. Turtii qabaachuu danda'a. Lafarra harkifamuu danda'a. Garuu yeroo isaatti waaqayyo yeroo dhufu kabajaaf godha. Ulfinaaf godha.
ulfina argatedha namni gooftaa isaa eeggatu. Maqaan Waaqayyoo bara baraan ulfaatu. Amen. Isa eeguu namaaf wayya. Waaqayyoon eeguu si'a jedhamu yookaan yeroo Waaqayyoo yaada keenya keessatti yeroo yaannu turtii yeroo dheeraa nutti fakkaata. Itti baranuu ta'e an akkasittiin hubadha. Waan yeroo dheeraa turu nutti fakkaata. Yeroon Waaqayyoo baay'ee turuu isaa argisiisa miti. Yeroon Waaqayyoo yeroo Waaqayyooti. Guyyaan Waaqayyoo guyyaa Waaqayyooti. Mee sagalee Waaqayyoo keessaa waa'ee wangeela Yohaannis boqonnaa 2 seenaa jiru yaadadha. Qaanaa Galiilaatti cidha ta'e irratti iddoo gooftaa Yesuus itti argametti waan ta'e. Maali waan achitti ta'e? Cidharra jarri utuu jiranii daadhiin wayinii jalaa dhume. Waan karoorfataniif waan yaadaniif utuu galmaan hin ga'in daadhiin jalaa dhume. Iddoo Yesuus jirutti, iddoo inni argametti, afeeramee bartootaa wajjin lafa inni argametti daadhiin wayinii jalaa dhumnaan Maariyaam naxxee daadhiin qabanii jalaa dhumeera itti. Maal jedhe gooftaa Yesuus? Yeroon koo hin geenyeedha. Yeroon koo hin geenyeedha. Waan ittaanee jiru isa ittaanee jiru utuun dubbisin dura yeroon koo hin geenye isa jedhurra utuu dhaabanne yeroon koo hin geenyeedhee cufame utuu ta'e maal jenne yaan bakka jara sana gudii gochuu isaati. Maaliif yeroo dheeraa fudhata hawaasi sun hin tamsa'a cidhi suni akka hin taane ta'a jarri sun hin qaana'anii jenne yaaduu dandeenya. Dubbiin Waaqayyoo garuu guutuudha maqaan isaa bara baraan ulfaatu. Sagalee Waaqayyoo guutuudha hir'uun qabu. Yeroon koo hin geenyeedhee turtii hammamii fudhate yoo jettan hamma gaaniin qulqullaa'utti hamma dhiqamee wanti keessa jiru gannamutti hamma inni qulqullaa'ee waan itti naqamuuf qophii ta'utti eegee bishaan itti naqaa'edha. Maqaan isaa bara baraan ulfaatu. Waan jireenya namaa keessa jiru kosii jala jiru harcaa jala jiru raacitii jala jiru hamma inni keessaa gad dhangala'utti hamma inni qulqullaa'utti hafuurri qulqulluun eegeetu yeroon isaa yeroo ga'u garuu itti guuta hamma afaanitti jedhe. Maqaan isaa bara baraan ulfaatu. Kanaaf yeroon Waaqayyoo turtii qaba jechuu miti yookaan dheeraadha duwwaa jechuu miti. Yeroon Waaqayyoo yeroo isaati. Yeroo isaa akka eeggannuuf Waaqayyo nu haa gargaaru. Amen. Abrahaam egaa isanni turtii boqonnaa 15 irratti Waaqayyo mucaan sii kennattiin jedhee boqonnaa 16 irratti immoo Abrahaamiif Saaraan wal dhaga'anii gara biraatti erga gorani. Waaqayyo waggaa 13 turee dhufeetu boqonnaa 17 irratti dhufee maalittiin jedhee kakuusa haaresseef ariifattee yookaan daddafnee deemuudhaan yaada Waaqayyo waan saffisiif nutti fakkaata yeroo tokko waan Waaqayyo nuuf kaa'e bira dafnee waan geenyu nutti fakkaata. Kana ta'innaadhaan sana ta'innaadhaan hin ta'u yaanni Waaqayyo kophaadha. Maqaan Waaqayyo bara baraan ulfaatu. Waaqayyo dhufee maalittiin jedhe gaa Abrahaamiin bal'eessaa kan hin qabne ta'i ittiin jedhe. Fuula koo dura deddeebii ittiin jedhe. Ani Elshaadaayidha ittiin jedhe. Karaa inni jedhu san akka hin taane Waaqayyo akeekeera. Karaa ofii isaatii qaba Waaqayyo. Guyyaa ofii isaatii qaba. Yeroo ofii isaatii qaba. Dhufee Abrahaamiif Saaraaf iyyuu maqaa geeddaree eenyummaa geeddaree seenaa isaanii geeddaree Saaraa ishee maqaa dhabummaatiin beekamtu sana iyyuu maqaa ishee isa duraa sanarraa quncisee maqaa haaraa moggaasee fi kakuu isaanii wajjin qabu haaresse. Boqonnaa 17 irratti seera uumamaa. Kunoo kakuun si wajjin galu isa kanattiin jedhe Waaqayyo. Har'a Waaqayyo kakuu keenya haaressuu barbaada. Dubbiin wajjin qabu haaressuu barbaada. Waan nu wajjinitti kakuutti gale haaressuu barbaada. Tarii dhiifnee harcaafnee gara biraatti wanti gorre maaltu jira laata? Yaada keenyaan akeeka keenyaan asiin ta'innaa achiin ta'innaadhaan hulluuqnee wantoonni nuyi keessa galle maaltu jira laata? Yaada Waaqayyoo irraa kaannee akeeka Waaqayyoo irraa kaannee Waaqayyo har'a kakuu sana haaressuu barbaada. Dubbii isaa immoo nu wajjin cimsuu barbaada. Waaqayyo ayyaana isaa nuuf baay'isu. Amen. Egaa dhuguma akka nami ilaalutti waan fakkaatu waan hin taaneef
Saaraan nama mucaa da'uu danda'u waan hin fakkaanneef waan hin taaneef isheema dul'oomte kanarraa isheema abdiin kutatamte kanarraa mucaan sii kennattiin jedhe Waaqayyo. Dhala argatta isheemarraa haadha manaa kee irraa argattattiin jedhe. Dubbii Waaqayyo achuma boqonnaa 17 seera uumamaa lakkoofsa 18 irratti yoo dubbifne baay'eessanatti fakkaatan kuni yeroo Waaqayyoo eeggachuu fuula Waaqayyoo dura dhaabachuu guyyaa isaa eeggachuu waan jedhu ilaalaa jirra. 17:18 irraa mee 15 jalqabeen dubbisa. Waaqayyo ammas Abrahaamiin waa'ee haadha manaa kee Saaraayiif immoo maqaa ishee Saaraayi jettee hin waamin. Maqaan ishee si'achi Saaraa haa jedhamu. Ani ishee nan eebbisa. Ilmas immoo isheerraa siif nan kenna. Ani ishee nan eebbisa. Isheenis saba baay'eedhaaf haadha hin taati. Mootonni saba garaa garaa isheerraa hin argamu jedhe. Yommus Abrahaam fuula isaatiin gadi gombifame garuu hin kolfe. Ofiisaas jaarsa waggaa 100 fi mucaan hin dhalataafi. Saaraan isheen waggaa 90 immoo mucaa hin deessi jedhee gaafate. Abrahaamis Waaqayyoon Ishmaa'eel illee utuu fuula kee dura jiraachuu danda'e hin ga'a ture jedheedha. 19 itti dabala. Waaqayyo immoo deebisee waawu haadha manaa kee Saaraatu ilma siif da'a malee atis maqaa isaa Yisihaaq jettee immoo gaaftaa. Ani kakuu koo akka kakuu isa booddeedhaan sanyii isaatiif bara baraan jiraatutti isaa wajjin nan jabeessa jedhe. Amen. Argitanii waan Abrahaam jedhu karaa yaalii isaatii karaa dhaqe sanatti yaada Waaqayyoo fiduu barbaada. Waan yaalii ofii isaatiin itti qabe maali hin ta'a ture kun iyyuu Ishmaa'eel erga godhanneesuma kanaan iyyuu hin ta'a ture ittiin jedha. Waaqayyo garuu akkas miti jedhe. Waawu ittiin jedhe. Jechichi baay'ee gaariidha. Waawu hin ta'u sadi jettu kana miti. Saaraa haadha manaa kee ishee dul'oomtuurraa ishee man fakkaannirraan ilma sii kenna. Isheen ilma sii deessi. Maqaa ishee Saaraay jettee moggaasin. Isheen dhabduu miti har'aa kaaftee. Isheen kan dhalan godhanne miti har'aa kaaftee. Maqaan ishee Saaraadha. Saaraa jedhii waamittiin jedhe. Maqaan Waaqayyoo bara baraan ulfaatu. Amen. Akkasitti seenaa isaanii jireenya isaanii maqaa isaanii geeddareetu Waaqayyo kakuu jara kana haaressee karaa ofii isaatii yaade sanatti isaan geesse. Dubbiin kun akka ifaa ta'uuf Galaatiyaa boqonnaa 4 lakkoofsa 22 isinii dubbisa. Galaatiyaa boqonnaa 4 lakkoofsa 22 amma 23tti. Abrahaam ilmaan 2 qaba ture. Tokko dubartii garbummaa jala jiraatturraa tokko immoo dubartii birmaduurraa akka godhate caafameera. Inni tokko akkuma fedha foonii duwwaatti ishee garbittiirraa dhalate. Dhaggeeffadhaa. Inni tokko akkuma fedha foonii duwwaatti ishee garbittiirraa dhalate. Inni kaan garuu abdachiifamee ishee birmaduurraa dhalateedha. Inni tokko akka fedha fooniitti dhalateedha. Akka fedha Saaraa fi akka fedha foon Abrahaamitti dhalate malee kakuu Waaqayyoo miti. Yaada Waaqayyoo ganama isaanii wajjin gale miti. Waaqayyo isaafis akeekaa qabaatu malee garuu inni Waaqayyo kaa'e kan biraadha. Achuma Galaatiyaa 4:28-29 immoo yoon dubbise akkas jedha. Ammas yaa obboloota ko akkuma Yisihaaq ilma Abrahaamii isa Saaraarraa dhalate. Isinis ijoollee abdii Waaqayyooti. Haa ta'u iyyuu malee yeroo sana inni akka fedha foonii duwwaatti dhalate isa akka hafuura Waaqayyootti dhalate akkuma ari'ate. Argitanii gatiin isa baasise. Argitanii ari'amuu irratti ga'e isa irratti dhufe. Isan ittiin gara yaada Waaqayyootti harkisuu barbaadu isa dhalate Ishmaa'eeliin waa inni hojjete argitanii asirratti ba'eessa godhe lafa kaa'a. Akkuma inni ari'ate isa kamtu ari'ate? Isa akka fedha fooniitti dhalatetu isa akka fedha hafuuraatti dhalate ari'ate. Kanaaf gatii baaseera jechuudha. Waaqayyo faaratti tolee kakuu isaatti yaada isaatti harkisee isaa galchuyyuu malee gatii isa kaffalchiiseera. Kanaaf turtii ammamiyyuu yoo qabaate Waaqayyoon duwwaa eeggachuun Waaqayyoon duwwaa yeroo isaa guyyaa isaa yaada isaa eeggachuun kabajaan nama ga'a. Ulfinaan nama ga'a. Itti deebi'aa yaadadhaa seenaa Yoosef.
gurbaan kun maal balleesse amma yeroo akka sana hidhamee harki walitti hidhamee daddarbatamee takka boolla keessa bu'a takkan gurgurama iddoo biraatti immoo sababii waan hin godhiniif mana hidhaatti dabarfamee kennama badiinni godhe tokko iddoon itti caqasame hin jiru waan inni balleesse hin jiru haa ta'u iyyuu malee sana hundumaa turtiinni ittiin kakuu Waaqayyoo eeguuf ture turtiinni hamma Waaqayyo dubbii isaa isatti dubbate sana raawwatuttidha maqaan Waaqayyoo bara baraan ulfaatu Ameen. hamma sanatti gidiraa sana hundumaa argeedha okay erga akkas ta'e Waaqayyoon eeggannee hin kabajamne erga ta'e yaanni Waaqayyoo nuuf gale kakuun Waaqayyoo nuuf dubbate akka dhuunfaa keenyaatti ta'uu danda'a nutti raajamee ta'uu danda'a dubbii Waaqayyoo kana keessaa dhageenyee ta'uu danda'a Waaqayyoon eeggachuun jireenya keenyaaf murteessaadha erga ta'e turtii kana keessatti garuu akkamittiin eegna qabxii sadan tokko dubbadheen fixa daddafee akkamittiin eeguutu nurra jira eeggachuun dirqama erga nuu ta'e erga nutti ta'eeti eeggachuun nurra jira erga jenne tokkoffaa irratti abdiidhaan eegganna waan fedhe keessaa hulluuqnu ilaalaa seenaa Yoosef iddoonni dhaqe hundumaatti Waaqayyo akka wajjin ture Waaqayyo akka san qaanessin Waaqayyo akka san salphisin iddoo tokkotti dhiisee akka biraan adeemin gidiraa arguunsaa hidhamuunsaa daddarbatamuunsaa hundumtu yaada Waaqayyo akka nambisin hubadhaa kanaaf abdiidhaan Waaqayyoon eeggachuutu barbaachisaadha turtii sana keessatti sagalee Waaqayyoo Isaayyaas 40:31 irratti ba'eessa godhee nuu ibsa abdiidhaan Waaqayyoon eeggachuu maal akka ta'e maaliif abdiin eegganna warri Waaqayyoon abdiidhaan eeggatan humna isaaniitu haareffamaadha dadhabbii yoo namatti fideyyuu jireenya namaa kan hammacu yoo ta'eyyuu kan abdii nama kutachiisuu ga'u yoo fakkaateyyuu warri Waaqayyoon abdiin eeggatan humna isaaniitu haareffamaadha hin deemu hin dadhabanidha haala keessa jiran keessatti Waaqayyoon eegaa Waaqayyo hin dhufa jechaa dubbii Waaqayyo kakuun Waaqayyo hin raawwatama jechaa abdiidhaan warri Waaqayyoon eeggatan humna isaaniitu haareffamaadha inni kan biraan gammachuudhaan eeggan gammachuudhaan Isaayyaas 30:18 irratti warri isa eeggatan hagammadan jedha warri guyyaa Waaqayyoo eeggatan hagammadan jedha hin hafu ka nan dhufa jedhee nafu nan raawwadha jedhee nafu kanan godha jedhee hin hafu wanti Waaqayyo dubbate waan raawwatuuf warri isa eeggatan hagammadan jedha Ameen. Waaqayyo gammachuudhaan abdiidhaan waan inni nutti dubbate eeggachuu nu haa dandeessisu inni dhumaa wanta gaarii ta'e hojjechuutti jabaacha laafaa harcaasaa lafa buusaa as rukutaa achi rukutaa as fakkaachaa achi fakkaachaa tuun ta'in wanta gaarii ta'e hunduma raawwachaa Galaatiyaa 6:9 isinii dubbisee raawwadha Galaatiyaa 6:9 akkas jedha yeroo isaatti humna utuun dhabin galfachuuf waan jirruuf ammas kottaa wanta gaarii ta'e gochuutti hin laafnu ammas kottaa wanta gaarii ta'e gochuutti hin laafnu maaliif guyyaa isaatti yeroo isaatti humna utuun dhabin waan galfannuuf waan argannuuf waan fudhannuuf waan gaarii gochaama itti fufnaayidha maqaan Waaqayyoo haa ulfaatu abannee kadhanna haaressuudhaaf dubbii Waaqayyoo dhufeera mul'ata qabna taanaan ergaa qabna taanaan sagalee Waaqayyoo qabna taanaan Waaqayyoo irraa waan dhageenye qabna taanaan dubbiin Waaqayyoo dhaabbataadha waan barbaanne keessa haa jiraannu darbuudhaaf karaan nu danqaa haa jiraatu hir'ina baay'ee haa qabaannu wal'aansoo baay'ee haa qabaannu mudaa baay'een haa jiraatu Waaqayyo dubbii isaatiif amanamaadha haleluuyaa 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 Waaqayyotu isa dubbate raawwata Waaqayyotu hamma dubbate ga'a Waaqayyotu waan jedhe bakkaan ga'a Waaqayyotu waaqa seesu miti waaqa irraa deebi'u miti waaqa booddee jedhu miti waan dubbateef amanamaadha haleluuyaa maal siin jedheera waa'ee waldaa maal nuun jedheera waa'ee nama dhuunfaa maal nuun jedheera waa'ee isarraa yaada qabnuuf maal nuun jedheera
Labo sadira di bagala lama sanno. Hallelujah, 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 hallelujah. Kakuna maharesita, dubbii kee nama wajjin jabeessita, ergaa kee nama cimsita, chaappaa goote laphee namaatti qabachiifta. Ergaan sibiraa ba'e sabni kee dhaga'e maqaa Yesuus Kiristoosin akka raawwatamuuf jireenyi saba kee akka haara'u nan kadhadha yeroo kana. Mul'anni saba kee akka haara'u nan kadhadha yeroo kana. Ergaa sirraa dhagaanii ka'anii yaa Waaqayyo warra jilbilaafe warra abdii kutachuudhaaf ofirra gattaa adeemaniif humni addaa akka dhufu nan kadhadha yeroo kana. Ayyaanni kee akka dabalamu nan kadhadha yeroo kana. Humni dhukkuba cabu nan kadhadha yeroo kana maqaa Yesuus Kiristoosin. Utuu kakuu sirraa qabanii, utuu yaada kee eeggatanii, utuu yaa Waaqayyo sirraa dubbii dhagaanii adeemanii jireenya isaanii karaatti kan itti dhufe. Karaatti kan itti dhufe danqaaf wal'aansoo kan itti ta'e humna Waaqayyootiin saba kee duraa kan cabe haa ta'u. Guyyaa kana maqaa Yesuusin duraa kan cabe haa ta'u. Waaqayyo sagalee nutti dubbatteen jireenya keenya ijaari. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ittiin nu ijaari gooftaa Yesuus. Ittiin nu ijaari gooftaa Yesuus. Ittiin nu ijaari gooftaa Yesuus. Sagalee kanaan nu kaasi. Sagalee kanaan miilla keenya jabeessi. Sagalee kanaan harka keenya hojjechuu dandeessisi. Sagalee kanaan yaa Waaqayyo jireenya furaa keenya sochoosi. Sagalee kanaan maqaa Yesuus Kiristoosin gara nuuf yaaddetti achi nu buti. Waaqayyo sin kadhadha. Maagneetii hafuuraan nu harkisi galgala kana maqaa Yesuusin. Waan qabamne keessaa nu harkisi, waan nu hidhe keessaa nu harkisi, waan abdii nu harcaasise keessaa nu harkisi, waan mul'ata nu buusise keessaa nu harkisi. Yaa Waaqayyo galanni ulfinni siif haa ta'u. Dubbii jiraataa nu laatteef maqaan kee haa eebbifamu. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Galanni siif haa ta'u, ulfinni siif haa ta'u. 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 Hidhaa maqaa Yesuus Kiristoosin ati nurraan kaa'in nurraa kan cite haa ta'u. Waraansa ati saba kee keessan kaa'in kan funaaname haa ta'u. Danqaan ati saba kee du'an kaa'in kan ka'e haa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoosin mul'ataa wajjin walitti nu baasi. Ergaa kee wajjin walitti nu baasi. Yaada kee wajjin walitti nu baasi. Sagantaa kee wajjin walitti nu baasi. Waan nuuf kakattee wajjin walitti nu baasi. Diba hassa kila morra mosha dila bahaya nama sonda. Hallelujah, 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 hallelujah. Jireenya keenya haaressi galgala kana. Dhaabbannaa keenya haaressi galgala kana. Maqaa Yesuus Kiristoos yaada keenya haaressi galgala kana. Mul'ata keenya haaressi galgala kana. Waan harcaafne dhiifne harka keenyatti nuu galchi galgala kana. Roba diba hassan kololobori dabajanto. Hallelujah. Oh hallelujah, 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 hallelujah. Dubbii kee kanaan kan dadhabe haa jabaatu. Dubbii kee kanaan kan kufe haa ka'u. Dubbii kee kanaan hir'uuna guutamu. Dubbii kee kanaan qaawwi haa duuchamu. Dubbii kee kanaan humni diinaa haa cabu maqaa Yesuusiin. Hallelujah. Meerre Waaqayyoon kee kan nuun jedhu, kan sitti dubbatame meerre kan nuun jedhu, yaanni Waaqayyo siif qabu meerre kan nuun jedhu, humna sagalee har'a dhufeen nurraa kan cite haa ta'u galgala kana maqaa Yesuusiin. Oh hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mogolee keenya jabeessi yaa Waaqayyo. Jilba keenya jabeessi yaa Waaqayyo. Dubbii kee wajjin walitti nu hidhi yaa Waaqayyo. Ergaa kee wajjin walitti nu hidhi yaa Waaqayyo. Jabaannee si eeggachuu akka dandeenyu humna nuu ta'i yaa Waaqayyo. Riba soodii hiba hantololobo. Diya halama sandere debelebo ganta. Hallelujah, 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 hallelujah. Mul'ata keenya irra yaada kee kaa'i. Waan nutti dubbatte irra yaada keenya nuu kaayati. Oh hallelujah, fura qulqullu. Hallelujah, fura qulqullu. Hallelujah, fura qulqullu. Humna nutti godhi galgala kana. Humnattiin si eeggannu nuu kenni galgala kana. Humnattiin si waammannu nuu kenni galgala kana. Humnattiin sabni keessa kadhatu nuu kenni galgala kana. Hallelujah, hallelujah. Ati jabaadha. Ati jiraataadha. Ati guddaadha. Ati Elshaadaayidha. Ani Elshaadaayidha nan danda'etti. Ani hundumaan danda'etti. Ani kana gochuu nan danda'etti. Saaraan abduu keessa mucaa argamsiisuu nan danda'etti. Oda kootii jama sahalaboorra hada kiilamoonta heyyebere debogaasa. Hallelujah, oh hallelujah, oh hallelujah, oh hallelujah. Haala danqaa fakkaatu hundumaa nan danda'etti galgala kana. Waan nutti ulfaate jennee ofirra gatteenya nan danda'etti galgala kana.
tulluu dura dhaabatee nu danquu hundumaa nan danda'etta galgala kan haleluuyaa ani irra si dabarsuu nan danda'etta ani elshaadaayidha jette har'asitu elshaadaayidha har'asitu danda'aadha har'asitu jabaadha har'asitu gooftaadha maqaa Yesuus Kiristoosiin saba kee harka qabi saba kee harka qabi warra laafan harka qabi warra dadhaban harka qabi warra mudhukan harka qabi maqaa Yesuus Kiristoosiin warra yaa Waaqayyoo bitaa mirga wallaalan harka qabi yaa Waaqayyoo yeroon kakuu kee tutturuurraan warra ofirra gattaan kaasi galgala kana oo dubbii Waaqayyoo kaasi oo harka Waaqayyoo kaasi oo humna Waaqayyoo kaasi oo fuura qulqullu kaasi zota kila irrama sandala bahatira harrabo sando haleluuyaa haleluuyaa oo fuura qulqullu haleluuyaa ati jabaadha ati jabaadha ati jabaadha ati jabaadha haleluuyaa ati jabaadha haleluuyaa lafa onaa kan magarsiiftu ati jabaadha haleluuyaa waan hin jirre kan jiraachiftu ati jabaadha oo haleluuyaa haleluuyaa siif dhuguma hin danda'ama siif dhuguma hin danda'ama siif dhuguma hin danda'ama siif dhuguma hin danda'ama wanti dinqisiisaa Waaqayyo gochuu dadhabu jira hin jiru yaa Waaqayyo wanti siif dadhabamu nu bira ga'ee hin laafu humni kee oo saba kee kana bira ga'ee hin laafne humni kee har'as humna kee jiraataadha har'as dubbii kee jiraataadha har'as humna wangeelaatu hojjeta har'as humna hojjetu nu gidduu jira har'as humna abidda kee nu gidduu jira isa billaa qara lamaan qarame caalaa qara qabu nu gidduu jira isa diina keenya nurraa murutu nu gidduu jira isa hidhannaa keenya jabeessu nu gidduu jira isa jilba keenya jabeessu nu gidduu jira haleluuyaa Yesus haleluuyaa 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 oh haleluuyaa maqaan kee bara baraan ulfaatu maqaan kee bara baraan ulfaatu akka dhufnetti gannuun dhiisin akka dhufnetti gannuun dhiisin geeddaramnee asii abaanu harkasi qabannee asii abaanu akka qofaa deemnetti gannuun dhiisin akka yaada keenyaan baajjajaa dhufnetti gannuun dhiisin mul'ata keenya qabannee yaada kee qabannee ergaa kee qabannee dubbii kee qabannee wangeela qabannee billaa wangeelaa qabannee asii gadi habaanu maqaa Yesuusiin isaan diina keenyatti gad baanu isaan gaaffii keenyatti gad baanu isaan waan nu quunnamutti gad baanu haleluuyaa 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 Waaqayyo galanni siif haa ta'u gooftaa jiraata maqaan kee eebbifamu waan nu gooteef gidduu keenya waan jirtu hundumaaf si haa galatu maqaa Yesuus gooftaan ameen